taarikuuni ayyaana waaqayyoo eeggachuutti qajeelummaa eeggachuutti dhugaadhaan deddeebi'utti naman morma koo kennee dhugaa ba'uuf waldaa jiru keessatti jaallatamaa jaarsolii waldaa biratti luboota biratti eessuma jira miti durbii jira miti sakanaaf isa kana duwwaa qabate afurri waaqayyoo yoo na guuteyyuu irra caalaa nama kana biratti argamee waaqayyoon waaqessuun waaqayyoon ta waaqayyoof hojjechuun milkaa'ina guddaadha. Naman kaleessa daa'imummaatti beeku, naman kaleessa mucummaatti beeku, ispoonsara ta'uudhaaf promooshinii isaaf hojjechuuf hin dhufne taarikuun nama waaqayyo wajjin jirudha. Nama waaqayyo karaa dheeraa akeeka wajjin qabudha. Nama xinnummaa isaatii kaasee amma guyyaa har'aatti akka argametti jirudha. Nama ayyaana isaa eeggatee jiraatu, nama dhugumaan waamicha dhugaa qabu waan ta'eef ani kana haasa'uun koo isaaf waa dabaladhee miti. Isaaf waa dabaladhee miti. Siif nama jiruuf garuu, siif nama waamicha waaqayyoo sirra jiruuf garuu, siif nama waaqayyo akeekaaf yaadaan si qabeef garuu ergaaf jajjabina sii ta'a. Akkas ta'anii darbuunis jiraayi jettee akkati jabaattu sii ta'a. Mandara tokko keessaa amma lafa isaa yaadattaa taarikuu hedhee gaafadheennaanii taarikuun xinnoo yaadadha gaasheenaan jedhe xinnoo na yaadadha achirraan akkas baanee deemu koo garuu waan ta'e gaafa sana hunda isaa yaadadhu naan jedhe. Waggaa 17 har'aati seenaan kun seenaa waggaa 17 duwwaanaasaa gaafa dhannee mana galateeffannaa sana gallu iddootti waaqayyo galateeffamu gaafa dhannee gallu garanaanis mana jira gidduu kana galateeffanna. Mana isa kanatti aanee jiru mana sadaffaa keessaa dhukkubsataa ka'anii dhufanii waaqayyoon galateeffatu asii. Lafa galateeffannaa keessaa sagalee guddaan irra bu'ee dibanni guddaan irra dhufeetu waa'ee nama dhibamee mana keessa ciisee jiru raajii dubbata taarikuun. Yesuus gooftaan akkamitti jira eeganarraa fagaatee kan jedhu dheebochaa beelaan dhufeen akkamittan arga tureera eegan argee miidiyaa irratti arga malee tureera eegan qaamaan argee jechaan dheebochaa dhufe isa darbe yaadachaa. Nu asii waa galateeffannaa mana sadaffaa keessaa dhukkubataa fayya. Taarikuun rayyaan akkasiif dibata akkasii ture. Taarikuun ayyaana waaqayyoo eeggachuutti qajeelummaa eeggachuutti dhugaadhaan deddeebi'utti naman morma koo kennee dhugaa ba'uufidha. Taarikuu eega gaafa argineeti iddoo gadheetti hin argine. Iddoon taanetti hin argine. Eega waldaan keessa jiru keessaati naannaa jireenyaa jijjiirratee waldaa biraatti deemee booddeellee hamman hordofee bira ga'utti taarikuu wajjin turen. Waldaa jiru keessatti jaallatamaa jaarsolii waldaa biratti luboota biratti amantoota biratti mucaa jaalala guutuu qabudha. Qaxxee mucaa garaadhaaf hin bitamne buddeeniin hin gowwoomfamne mucaa horii barbaacha daandii hin gadhiifne. Uffata gaarii yeroo dhiyoon irratti argine. Uffatee kooruu taarikuu yeroo dhiyoon irratti argine. Waamichatti eega ba'ee kaasee immoo otuunni fiiguu, otuunni dadhabuu, otuunni kurkuruun isa beekaan. Magaalaan Bootariitii magaalaa guddittii lixaa Shawaa mandiisa guddaa irra jirtu. Kallattii baay'eedhaan karaan itti ba'uuf Finfinneetti kiiloomeetira gabaabaa dhiyaattee kan jirtu. Namoonni gurguddoo bebbeekamoon isiniif isin kan fakkaatan nuun kan caalan keessa jiran keessatti taarikuun dhufee waldaa hundeessuun irraa jeffatamu. Sababiin isaa iddoo makiinaan galu iddoo haalli hundumtuu konfort ta'e waan hundumtuu guutuu ta'etti dhufanii waldaa dhaabuun nama irraa jeffachiisu. Taarikuun baadiyyaa miillaan dhaqan nama afaan isaanii hin beekne biyya afaan isaanii hin beekne keessatti iddoo rakkisaa wangeela dhaabatanii lallabuun nama rakkisuuf nama sodaachisu keessatti lallabuudhaan iddoo qabamanii hidhaman dhugaa ba'anii karaarra deemanii dhugaa ba'uun iddoo hin danda'amne keessatti dhaqee nama waldaa hundeessedha. Eessuma jira miti durbii jira miti isa kanaaf isa kana duwwaa qabate. Sini galaa garuu fira isa beekuutu duukaa ba'e miti. Obboleessa wajjin dhalate duukaa ba'e miti. Kanaaf kana qabate. Eenyu kan qophaa'ee jiru lafa kanarraa kana fuudhee ba'uudhaaf
eenyu kan qophaa'ee jiru har'a murteeffannaa irratti dubbadha. Miilla wangeelaa ta'uudhaaf eenyu kan garaa murate, eenyu isa dhaga'ee dabarsee dubbachuudhaaf kan waamamuu isaa mirkaneeffate. Si gargaara Waaqayyo. Mee Waaqayyo na gargaara jedhame.